mirgi hidhamatamuu dhabuu irraa akka ka'u kabajamoo Taayee Danda'a Araddooti. Dhimmoota abaaboo shaneetiin wal qabatan irratti finciloonni adda addaa akka kabajamoo obbo Taayee Danda'a namni badii balleessuu hin danda'a. Akka paartii kana filatan qabsoo guddaa adeemsanii madaalamanii hanga ministeera qofa irratti yaada barbaanna. Keenyumti magaraa walitti jabaannaa. Keessoon keenya qulqullaa'e malee diina injifachuu hin dandeenyu. Obsa fixachiisaa daangaa kan darbe waan ta'eef Muummicha Ministeera irrattis kan hidhamuu Taayeetii fi akkamitti dhiifamni hin godhinii fi dhiifamni godhamuuf hin qabu Sarara Diimaadha. Waa'ee Taayee irratti caffeen Oromiyaa haala kanatti walitti daddarbataa turan jechuudha. Gurbaan kun amala akka isaa tokko keessaa mul'ata dhugaa dubbachuu fi waan as keessatti wal falmame jechuudha. Sarara Diimaadha. Sarara Diimaa maal fa'aa hojjetee maal ta'eedha? Mee maaltu jedhame waa'ee Taayee Danda'a Reedoo kanarratti maalirratti walitti daddarbatan arame xiqqoo takka waliin dhaggeeffannaa. Caffeen Oromiyaa xumura yaa'ii isaa jechuudha. Dubbii Taayeetiin xumure. Ana dura Abduu Moobaayila biraa bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan waraana jalqabaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu Moobaayila bi subscribe godhaa maamiltoota keenyaatti dabalama. Taayee Danda'a Reedoo eega mana hidhaatitti galee cufame warra gartee kaleessa inni dhagaatti darbataatiin ture warra inni gartee kaleessa mormaatiin ture warra inni gartee kaleessa hunditti baduu qaban jedheetiin qeeqaatiin turetu gaafa jalqabaa san jechuudha. Haga tokko sagalee ta'anii fi turan jechuudha. Fakkeenyaaf miseensota ofeekoodha miseensota haga miseensota abaa otitti jechuudha. Namni kun amma hawaasaaf dubbate gaafa kaleessa inni hawaasa gaafa inni gartee kaleessa hawaasa irratti qoose gaafa inni gartee kaleessa hawaasatti qoosellee akkuma qeeqaa turre gaafa inni ammoo hawaasa dubbate wanti inni jedhu kun dhugaadha. Yoo xiqqaate isa osoo hin ta'in dhugaa isaa tana deeggaruu qabna ka jedhu hayyoonni Oromoo hedduun wanni dhugaa isaa tana inumayyuu mootummaa san keessa taa'ee akkasitti gartee kana dubbatuun isaa gootummaadha dhugaa guddoodha jedhanii akka sagalee taa'aa turan jechuudha. Miidiyaaleen gartee akka sagalee Oromoodhaa tan kahaga akka OMN hin bahuutti jechuudha. Gaafa gartee haadha manaa isaa karaa gubbatti gadi ari'amtellee kan viidiyoo sanni baasanii akkasuma haadha manaa isaa dubbisuudhaan sagalee taa'aa turan warra kaleessa inni irratti duulaatiin ture sanii jechuu barbaadeeti. Duuba caffee Oromiyaa keessatti illee duuba nama kana kursiin isaa akkanatti gartee qullaa mul'attee turte jechuudha. Maal jedhama miseensota caffee keessaa jechuudha. Heenutu dubbateef akkuma isinuu beektan kan caffee Oromiyaa kana keessaa cabaadhaa fi waan mootummaadhaan wal qabatu qofaadha achi keessatti kan gaafatamu. Jalqabamee viidiyoo kana dhageeffanneeti akkasuma murtiitti kennabillee walumaan dhageeffadhame. Mirgi hidhamatamuu dhabuu irraa akka ka'u kan gaafatame kabajamoo Taayee Danda'a Araddooti. Miseensi caffee kabajamaan kun yeroo adda addaa rakkoolee adda addaa keessattuu dhimmoota abaaboo shaneetiin wal qabatan irratti araara mootummaan keenya fi mootummaan federaalaa mootummaan naannoo keenyaas taasisaa turan akka waan mootummaan naannoo yookiin mootummaan federaalaa araara kana didee saankaa tureetitti kaasuudhaan finciloonni adda addaa akka ka'an taasisaa fuulleedhaan miidiyaattis ba'anii gaggeessaa akka turan irra gahamee harkaan harkatti yookiin immoo fuulleetti kan mul'ate ta'uunsaa mirkanaa'eera. Kana malees shakkamaan erga gara shakkii seenanii booda mana isaanii keessa hoo shakattaamu meeshaaleen hayyama ittiin qabaanne meeshaaleen waraanaa kan akka kilaashii mana isaanii keessatti kan qabame ta'uu fi yakkoonni kun waliigalaan walitti qabanii yakkoota ciccimoo kan ta'anii fi miseensi yakkoota ciccimoo akkanaa kan harkaaf akkatti kan fuulleedhaan raawwachuu irratti mul'ate otoo durfamee mirgi matamuu irraan ka'in qabamee galmeen qulqullaa'ee booda himachuudhaaf mana maree yookiin immoo caffeetti dhiyaatee mirgi matamuu dhabuu isaarraa ka'uu seeronni jiran waan hayyamaniif bu'uura kanaan kan dhiyaate ta'uusaa yaadni jiru kana ta'uu ibsuun barbaada ulfaadha. Kabajamoo afayyaa'ii carraanaa kennitaniif galatoomadha. Kabajamoo obbo Taayee Danda'a miseensa caffee kanaa hanga ammaa miseensa caffee kanaa kan turan shakkii irratti shakkamaniin to'annoo ala oolanii kanuma miidiyaa fi wanniidhaan dhageenya jechuudha. Haa ta'u malee namni badii balleessuu hin danda'a. Badii qofa odoo hin taane wanti gaggaariin isaan hojjetanillee paartii kanaafis biyya. Namni kun I think ijoollee salaaleetiin fakkaata ganda isaatiin ati fakkaata gootummaa akka Taayee takkaan fuula isaa irratti ilaalame akkatti bara Taayee Danda'aatii miti. Saahibummaan biraa kanuma kanatti kan gartee caffee keessatti isaaf dubbatu miti. Saahiboota isaati jedhamee kan shakkamu hedduutu lafarratti beeki mana hidhaatitti guuramaatiin ture. Haati manaa isaa yeroo gartee mana kiraa keessa mana mootummaa keessa gadi darbamtee ari'amtetti namoota isiin bira qubatte hunda gartee akkas ilaalaa turan jechuudha. Hatta haadha manaa isaa daa'imman isaa illee jechuudha. Duuba namni kun akkasumatti ijoollee salaaleetii ganda isaatiin ati fakkaata.
waa'ee Taayyee irratti mee waan dubbatu kana dhageeffadhaa. Biyya kanaafis wanti isaan gaggaarii hojjetanillee inni jira jechuudha. Akkuma fakkeenyaatti waa xiqqoo kaasuuf yeroo filannoo paartiin kun dorgomu dargaggoo mari'achiisuudhaan maanifeestoo paartii kanaa hubachiisuudhaan akka paartii kana filatan qabsoo guddaa adeemsanii marii guddaadhaan akka dargaggoo amansiisanii dargaggoonis galanii too dargaggoota qe'ee jiran akka amansiisan wanti yaadadhu jira jechuudha. Kana bira darbee hojii isaan hojjetaniin madaalamanii hanga ministeera qofa irratti yaada barbaanna. Jechuun yeroo dhugaan gurguddoon babbahuu feetutti gurbaan babbaqeessuuf deema keessa deemee dhimma ijoo gaafatame qofa irratti murtii kennuudhaaf fi waan gaafatame qofa irratti xiyyeeffadhuudhaan afaanitti qabachuudha haati afyaa'iin caffeedha jechuudha. Duba namichi kuni kan amma gartee miseensi caffeedha kun jechuudha waa'ee Taayyee irratti wanti inni namni ni dogongora namni ni balleessa garuu wantoonni Taayyeen paartii kanaaf hojjetan qoftiin maaliif mul'atuu dhabee maaliif gartee kanaan gartee irra dabramuu fi dhabeedha wanto waa hedduu kaasuu ni dandeenya yeroo filannoodhaatti dargaggoota dammaisee dargaggoon sun akka dargaggoota dammaisan godhee akka gartee fakkeenyaaf mootummaan kun filatamu godheeti jira amma dhaabanii dhageeffadha. Yeroo tokko gorsaa fi dhiifama taasifamee fi gorsaan osoo bira darbamee maal qabaa? Ana akka naannoo biraa odoo fakkeenya fudhannee naannoo Tigraay namoonni lubbuu qabeenya akka Itoophiyaatitti barbadeessanii amma aangoo irra jiru aangoo naannootti irra federaalatti dhufuuf jedhama. Keenyumti maa garaa walitti jabaannaa. Balleechaan sunis ilaalamee gorsaaf dhiifama godhamee hojii qaburraa illee gadi bu'ee osoo gorsaan bira darbamee yeroo tokko akka miseensa caffeetti yeroo tokko darbamee maal ta'aa kan jedhu gaafii qaba galatoom. Amma nama kanan dhiisan jettanii yaaddanii warra ka fakkeenyaaf warra naannoo Tigraay kan lola keessatti hirmaatan kan gartee akka biyyaatitti biyya san barbadeessan qabatamaanuu ujjiratti tarkaanfatan isaan fakkeenyaaf amma Taayyee nu diiguudhaaf nu akkas godhuudhaaf ni dubbate waan akkas ta'u waan akkas godhu mee boodarraa dubbatuudhaaf deemanii garuu warra ammoo hojiidhaan godheyyuu dhiifamni godhamee fi araaramaniiti waliin hojjetamaati jiraadha fakkeenyaaf badiin Taayyeen dalage waan inni hojjete gaarii inni hojjete sanii akkuma paartiitti beekamu kun akka paartii badhaadhinaatitti yookiin akka sabaatitti akka maaliitti miti akkuma badhaadhinaatitti jechuu isaati dhugaa namni kun jechuun Taayyee bakka sanatti mul'atan akka maaliif yeroo har'an tanaa sanuu fakkeenyaaf naannoo san keessatti fakkeenyaaf waa'ee nageenyaatiin wal qabatee wannummaan gartee Taayyeen akkas irratti itti hadhaa'ee iyyuu uummanni naannoo sanii hedduu miidhame fakkeenyaaf uummanni Taayyeen keessaa itti bakka bu'e jechuudha. Kanaaf duuba namni kun ifirra bahee gootummaadhaan akkasitti dubbate jechuudha yeroo Taayyeetti saahibaa jedhameeti namni biraatu barbaadamaa jirutu jechuudha. Namni kun dhiifama jettanitti yaaddu mee hundaafuu walumaan eeyna kan itti aanu deebisaa itti aanu waliin eeggadhaa ka liqaambar paartii badhaadhinaa jechuudha waan deebisu dhageeffadha. Kaleessa miseensonni caffee akkuma kaasaa turre keessoon keenya qulqullaa'uu danda'u ture jiraata. Keessoon keenya qulqullaa'e malee diina injifachuu hin dandeenyu. Dhimmee jedhu waliigalleetti murteessinee baane. Kana duwwaa osoo hin taane murteewwan akkasii yommuu dhufan uummata moo nama dhuunfaa filannaa kan jedhu ilaaluun barbaachisaa ta'a jechuudha. Sarara diimanis amma miseensi caffeedhaa suni nama bakka bu'e sanidha. Namoota inni bakka bu'e sanidha malee isaan amma namoota dhuunfaa filannamoo hawaasa filannaa jedhame hawaasa fi kan dubbateef Taayyeen fakkeenyaaf akkasuma ammoo innis hawaasa bakka bu'eeti namoota bakka bu'eeti namoota miseensa caffee Oromiyaati innis namoota san bakka bu'eeti jechuudha kan inni gartee fakkeenyaaf falmaatiin turelleen akkasumatti gartee ara kursiin isaa fakkeenyaaf akkanatti qullaa ta'isi kursiin inni irra taa'u sun kophaa isaarra haa taa'u malee namoota isa filatan yoo kumni tokko isa filates jechuun filannoo dhugaatti jirechuu kiyyaa fi miti. Namoonni kumni isa filatanis lama isa filatan shan miiliyoona tokko isa filatullee namoota isa filatan san bakka bu'eeti sagalee namoota saniiti jechuudha. Sarara diimanis eegamuu waan qabuuf miseensa kana gadi balleessaa qabu adda addaa irratti harkaa fi guyyaa guyyaadhaan fudhachaa oolla. Namni guyyaa guyyaadhaan walii gamaatti kan oolu dhimma paartii keenya diigu dhimma mootummaa keenya diigu hariiroo paartiin keenya hin qaban koree giddu galeessaa ta'anii raawwachuun kan isaan tursiisu osoo hin taane obsa fixachiisaa ta'e. Goonee sadarkaa kanatti dhufne jechuudha. Dhimma nageenya naannoo keenya karaa
ijibbachisaa ta'e yeroo lama sadi goone kana deeggaranii dhaabbachuun yommuu isaan irra jiraatu Finfinnee keessatti jeequmsa humnoonni kaan okora kaasuudhaaf yommuu jedhan isa kana deeggaruudhaan iddootti gaafatamummaa kenname ministeera deetaa nageenya ta'anii. Waa'ee nageenya jechuun an viidiyoo kana keessaa gabaabseetumaan waa'ee dhimma nageenya gartee naannoo keenyaa yaachisaa ta'e kan yeroo garagaraatitti yaalaatiin jirru gaafa duraa ka Fiqaaduun qurxummii jalaa bishaan gogsina jedhanii turanii jechuun ijibbaatameeti amma akkasuma amma qurxummii hin jiru jechuudha. Duuba akkasitti yaachisaa ta'e san kan gargaaruun irra jiraatu garuu deeggaranii gara jeequmsaatti akka biyyitti kaatu san qofa miti waan Finfinnee keessatti kaa'ame jara warra kaabaa Finfinnee keessatti akka jeequmsi ka'u deeggaruudhaan jechuun sarara diimaa seenanidha. Amma dhuguma dubbachuu fi gaafa waboo deeggaree ni qaba laata taayee mormii isaa keessatti araarri haabuu obboleeyyan waliin waraaniniidha ummanni nuti keessaa baane ummanni gartee nuti bakka isaanii buune suni nama qaama lamaan dhumaati jira kaan qaama mootummaattu warra san deeggarta jedhee gara kaaniin ammoo warra bosonaatitu warra wabootitu mootummaa deeggartan jedhee lameen jidduutti rakkachaati jira maatiin kiyyayyuu buqqa'ee miidhamaa jira warri mootummaatis ilma keessattu shanee waliin jira jedheeni akkasuma ammoo warri bosonaatis ilma keessattu gartee mootummaa keessatti nu ajjeesaatiin jira jedheeni kana lameen jidduutti rakkachaatiin jira jedha fakkeenya jechuun reefus akkuma dhageessan kana jechuudha qawwee kilaashii qabaa kan hayyama seeraa hin qabne akkasuma gartee wantoota adda addaa keezima Oromoo ittiin himatamu san jechuudha kanneen tuman isaatitti argamee sarara diimaadhaa irra dabramuun hin danda'amudha haa fixatamee ka Fiqaaduu sammaa fixatu. Kana gochuun daangaa kan darbe waan ta'eef kana olis moo deebisanii ergaan sanaan booda isaan muummicha ministeeraa irrattis barreessan kan qaanneessuu fi humna Oromoo kan bittinneessu waan ta'eef kana caala adeemuu jechuun yookiin paarticha filachuudha yookiin uummaticha filachuudha yookiin nama dhuunfaa filachuu waan ta'eef miseensonni mana marii as jirtan miseensota paartii badhaadhinaa bakka buutanii asitti argamtan waan ta'eef. Waan kana gaafa duraattis yeroo wanni tokko sarara diimaa kan hadhaa bakka hadhaa yeroo geessetti ati paartii bakka buute moo ummata bakka buute jedhama gaafa TBLF isin illee dhiyaatota jechuudha. Warri as jirtan miseensi caffee kuni paartii badhaadhinaa bakka buutaniitidha jechuun beekii amma akeekkachiisaa kun san caala waan birootiif dhimma birootiif dubbatuu hin dandeessuudha. Waa'ee paartii bakka buuteef san qofa waan paartiin hojjeteef harka caba cabbee addaan galuu qabda jechuudha. Gaafa wayyaanitti illee akkanuma jechuun wanni kun waan jijjiirameen si'a paartii bakka buutaniidha malee warra iskeessitan paartii bakka buutan malee waan biraatii mitiidha waan paartiin jedhe san dirqama keessan hojii oolchuu qabdanidha. Teessoon irra teenye uummanni bakka buune akka dhuunfatti osoo hin taane akka paartiitti bakka buune as teenye waan ta'eef hojimaanni kunis yaada keessa galee beekamuu danda'u waan irra jiraatuuf. Yaada murtee dhiyaate irratti sagalee deeggarsaa galatuma akkaataa sagalee kannameen yaadni murtoo dhiyaate sagalee deeggarsaa 439 miseensi sagaleen kanneen 14 sagalee caalmaadhaan ragga'ee jira. Yaadni murtoo dhiyaate lakkoofsa 11 muraa 2016 jaamii hojiirra oola. Kabajamtoota miseensota caffee yaa'in idilee taayeen akkasitti mana hidhaa keessaa jechuun akkasitti gartee akka yakki isaa dhiifama hin taanee fi akkasuma gartee waan inni kaleessa paartii badhaadhinaatti hojjetame hin laalamu jedhe fakkeenyaaf Fiqaaduun viidiyoon irraa murame jechuudha. Waan inni kaleessa hojjetame kaleessa illee akeeka itti kenname san hojjete arrantan ammoo waan inni hojjete paartii keenya diigaa jira keessa keenya qulqulleessuudha qabna waan ta'eef kana qofaa miti sarara diimaa tarkaanfateetti jira waboo waliin jira akkasuma gartee warra finxaalayyii waliin dhaabbataati jira ministeera nageenya taatee nageenya booressaati jira. Sambira yuudabri ammoo muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmad maqaa balleessee maqaa xureessee jecha qaanessaa jedheenidha. Yakkoonni isaa kan inni jechuudha amman tana. Yakkoota kana waan hojjetee jiruu fi sagalee caalmaadhaan murtaa'eeti jira jedhaniiti jiran ka. Taayee Danda'a reedoo dhugaa dubbachuu fi akkuma reefu jenne jidduu jalqabaa san qofa gartee warri inni kaleessa irratti duble sagalee haa ta'uuf malee achi booda dagatameeti jira jechuudha. Mana hidhaa keessatti dagatameeti jira jechuudha. Akkanaadha laala. Wanti yeroo garagaraatti fakkeenyaaf taayee kana bar wanti namni hin jedhin hin jiru mootummaan ni dabra ummanni hin dabru paartiin ni dabra ummanni hin dabru taayee wanti hin jedhamin hin jiru beekee jechuun booda kanarra taayeen gootummaa guddaadhaan ummata isaatiif sagalee ta'ee akka itti amanetti paartii san keessa taa'eetiin dubbateetiin hidhaa seenuyyuu garuu jalqabarraa hamba akkan hambisnetti waa hedduu dubbachaatiin ture waan ta'eefin kana keessa deddeebineetti dubbannaa jechuudha. Duuba caffee Oromiyaa irratti kanaadha jechuudha waa'ee taayyeetiin wal qabatee kan kaa'ame haa ka'amu malee homaa faayidaan hin jiru jechuudha. Sarara diimaadha jedhameeti jira. Eega gartee fakkeenyaaf faallaa paartiidhaa ta'etti eega faallaa paartiidhaa kan dubbatu taate wannummaan tokkolleen iyyuu
fudhatama hin qabaatu jechuudha. Kana fakkaata ka haalli Gaash Taayyeedha. Arabdu Mobile Abdurraayi hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura.